sigahate hin turre injifannoon keenya fagaachuunsa cimina diina keenya miti diinonni keenya waan cimsan ta'in nuti ummata kana ijaarree qabsoofne bilisummaa ofii dimokiraasii ofii mirkaneessuu waan dadhabneef kana dadhabina kan eenyuuf kennuu hin dandeenyu kan immoo gaafa laallu qabsoon keenya aarsaa alatti afaaniin duwwaa ta'e waan miti qabsoon ummata Oromoo aarsaa qaqaalii kaffalaa kan ture uummanni Oromoo bara baraan of kennee aarsaa of godhee haala jiru jijjiiruudhaaf yaaliin hin godhin hin jiru. Egaa rakkoon keenya maa inni gaggeessummaan keenya shira diinni uume adda baasuu dadhabuu duwwaa osoo hin ta'in qabsoo kanaaf nama aarsaa ta'e lakkoofsaan hin beeknu. Maaliif tarsiimoo itti gaggeessinu qabsoo irraa fagoo waan ta'eef bakkuma teenyetu Oromoo dammaqsuu kakaasu malee bakka rakkichi sun jiru keessa gallee waliin qabsaa'uu hin beeknu. Bakka wayii teenyetu uummata dammaqsine uummanni guyyaa guyyaan du'a guyyaa guyyaan hidhama injifannoon hin jiru.